Tanto con mo si Sanatti. Malo. Isatti mangiretti gati. Maalini me? Fiqireen injiru isatti si manjira jetti. Hey. Ani wanta sitti manjira maarree wanta keessan sitti haasa'uu sin qabu. Dhiifama keessaan nagaafattu sin qabdu. Ituu nagaafattatee kanaan dura nagaafattaa yeroon sitti deddeebi'ee sitti haasa'aa ture. Yeroon lakkii wanti kun akkas ta'uun gaarii miti siin jechaa ture. Sii galee amma immoo wanti sun hin danda'u. Wanti kun akkas ta'uun gaarii miti jechuunii fi maallaqaa warqiin biraa qaba jechuutu waladda beektaa? Ishi waladda yoo ta'u malee ishi sanuma yuunaa deebisii bakka. Angaaffii sin gaafatta qoy. Qubna garaa haasofnu. Amma suma dhugumaa kun amma lakkaa'ee sii kenne. Qubna gara. Inuma fudhattaa balee. Qubna gara. Yaasee. Jechuuni amma dubbiin keessan qaldii sin fakkaataa qubna garis sin fakkaataa. Inni qaldiin qubna gar ምንም ሊገባኝ አልቻለም። qubna garና ቀልዱን ለመለየት ደግሞ ከእናንተ የምንሰማው ነገር በጣም ወሳኝ ነው። ከሙባረክ አሁን ተለያይታችኋል። አሁን ምንም የላችሁም። የፍቅር ማላችሁ የለም አይደለም? የለም። ምንድነው ፍላጎታችሁ? ተለያይታችኋል። ምንድነው ስለ ሙባረክ የምታወሪው? ሙባረክ ስለዚህ ተቆፋ ሶንጅራኔ ማልቱ ከነማ ገልገለ ላይ ቢረገልቼ isi intina wanta kambeen jechuudha. Fammaste dhageessanii fammaste jaalalatu siin baane fikir alwataalishim leetu biinaw wallahi dhaggeeffadhu dargaggeessa shabalaa takka hin fuune jaallatee yoo addaan hin baa siigalee isaa fuudhee ijoollee godhatee in taharamne jette jedhanii mana bufannootti ishii hadda mo maal dabalaadha. Mubeen muranni dhugumaati. Akkasin jenneen biidichi walii gadi deemaa ragaaffii akkasiin hangaafatanii hin jedhe malee ani akkas ta'eera akkasin taane hin jenne ani kabajaa kiyya nan eeggadhaa kabajaa maatii kiyyaallee nan eegasiires garuu immoo ana gaaffii koo naan deebisne maaloo lirraa barbaaddu ammas lamaan Samiira maalirraa maannu Mariyaam maalirraa barbaaddaati sana akkasi haqa kiyya bichaan irraa barbaade fiqiriin saasna keessan jiru jaalala ta'etu manina jaallate iyyuu ani sin barbaadu sii galee lamaan keenya iyyuu waliin barbaannu inni kun beekamaadha. Sigalamti innis maalirraa barbaadde sarraa maaliif akkas godhattaati nan kolfisiisni kaa maala kan godhatu argita akkamitti haasa'an maalirraa barbaadde sarraa meenutti kan inni irraa barbaadu haqa kiyya bichaan irraa barbaada ani haqni kee maayini maal biraa qabda birrii warqiin irraa qaba birrii warqii kiyya naa kenneen hambaa salama karaan irra ba'urran ba'u maqaa isaasin na'u intinaa isaasin goradhu ansi birrii mee qabdaa qabdu malaka raatti mana gaafatta malleen gadda dhaggeeffachaa turte. No ani abi situtti kenne bara. Imaddu kana makuma shan irratti kun dhaggeeffataa irra. Amma ne. Gadda dhaggeeffachaa turte aidiin kiyyallee gaa'isoo keenaa dalagamaa jira alhamdulillah. Si dalagamaa jira jedhanii dhageera innillee isattillee yaasee sarraa hin dhageenye garuu dhageera karaa biraa kan inni irraa qabu. Warqii maaliiti? Warqii harkatti kennite? Warqii wallaggaa viidiyoo kiyya jala galtee ilaaluu dandeessa. Maaliif itti kennite warqicha? Jaarsa kiyya jedheen itti kennee taa'uudhe. Inde jaarsi warqii nama bita malee warqii namarraa fudhata? Ati kaayi jedhee malee narraa fudhate hin jenneen kaayi jedheen itti kennee gaa namni kun immoo hin balleesse ta'uu danda'a. Mubaarak warqii sisi biraadha? Mubaarak isa ammaakaarii qaba fakkaata achii dawwalaara. Main lamaan keessa nama ammaakaarii qabdu? Lakki ana ammaakaarii hin qabu hankanuma hin barbaada kun naa deebi'een naannimman sooshaal miidiyaa irratti beerraa dubbadhuufis hin qabu dhimmani wantoo kana sana ta'ee jedhuufis illee hin qabu kanumadhaan san kokkolfaasaa immoo namni tuma madaa baay'ee qabu ituma keessoon sahaaru waan baay'ee kolfaasaa sanaaf. የወሬ ሱስ አለብን በአማርኛ አውሮልን የምትሉ አውቃለሁ የወሬ ሱስ እንዳለባችሁ ወረኛና ሀሜተኛ ስለሆናችሁ ነው 5000 ሰው ሲጋር ያላችሁት እኔ እረዳችኋለሁ በላይ እኔ የወሬ ሱስ አይዲኒ ጊፍቲ አይዲኒ ጀተማ ጅሩ እንጅሩ አንዱ ጋዳ ማሊ ቤታ ከራ ሶባቲ እንደምቴ ዱጋዳን ነንገደ ጋፈ መና ሀቢባቲ ዋዳሲ ገሉ እገሴ አከነ ማታ ዋዳሲ ገሌ ሶባኬ ከነ ዲሱድት ኢቱማ ፉፍቴ ድርሃማ ኩማ ኩለ ሰገሊፍ ወርቂ አመኮ ወንተረጋን ቀምኔ ነራን ጅሩ ሚቲ ገሩ
ragaan keenya rabbi ammas diddee itti fuftee gatiteef hin eegin wallahi utumanni xumure kaansilin godhadha warabbal ka'aba utumanni xumure kaansilin godha inni rakkoo tokko qabu karaa seeraatti deemuu dandeenya sii galee garuu wanta beekuu qabdu dhaggeeffadhu sitti nama dhaggeeffadhu dubbiin ani ammayyuu harkan sirra qabaaraan sii galee wallahi rabbiin kiyya shaayida gooddanyaa kee taara nama 5,000 nu dhaggeeffachaa harkan sirra qabaa jiraan adaraa rabbi ammarraa kaasi wallahi summa wallahi harkan irra qabin ammarraa kaasi dhaggeeffadhu imaaraatii keessa jirraa malee Itoophiyaa jirra miti si galamti seerri imaaraatii maal akka inni ta'e betelee dubartiin tokko kanan ta'e jettee dhaqxee bakka seeraatti mannaan sa'aatii 24 gidduutti seerri imaaraatii maal akka ta'e hin beektu si galamti sababii kanaafi dheengaddeessatti dubbadheen ture kanniisa hin tuqanii naan immoo kaatee naan hin deebisanii siin jedheera si gala yoo si amma hojjechiiste dhiiste koo mataa kee fida yoo mana koo jireenya koo dhala koon hin bahin cubbuun intala kana ishee zollomeera ishee miidheera biyyarra anaafattee dhuftee waan tokko asii hin qabdu achi miti dubbiin sunuu gahaa ture sunuu otoo akka saneettee dhumee silaa dubbiin qaata sii kenname ayidiinu sobattii makte kana Ituna kenname ji'a 3 duran sitti kenne amma ji'a 3 fite ji'a 4ffaa qabachaa rawu dhimmi ID kooti jechuudha ji'a amma kana keessaan si taratee dadhabee ji'a amma kana na goyyomsite miidiyaa irratti baanee sii galee malee qaldiitti miti kan miidiyaa irratti bee ammas immoo taanaani karaa seeraan deema yookiin immoo wallahi harkan irra qabaa jiraan itu hin beekta waan baay'ee waan na bukkee jiru sin beekta karaa seeraatuun deemee maal akka taatu sin beekta garuu ani simiidhuu hin barbaadu maaliif kaleessa jaalladheen sitti dhufee harka kee kan yaadheera qubna gara waliif oolleerra guyyaa tokko yoo taatu teenye qubna gara wajjin haasofneerra si galee sababii kanaaf nama guyyaa tokko ta'u taanii qubna gara wajjin haasaanii hojii laayivii dabarsanii boolla hin buusan dabarsanii hamaatti hin kennan amma kana boon malee an karaa seeraatuun deemee qallaali ani asas kana in ta'u wal liiguudha wal mancaasuudha obbo Aslaal yoo haqa sibraa qabaatte waa waada walii galtan qabaattanii kan taaqi kaallaat itasmaamaachuut nagar kaalle adargillaat intala kana yeroo tokko afaanii na bayda gogorteettan jenneen sirrii jirtan jedhan malee jaalalaa namni walitti dhufa adda ba'an jedha jechuudha maaliifi osoonsii odeera ta'eyyuu baduu qabdaa maaliif akka dhagootin jedha gaafa siin bultii nama diidee jedhu lakkii akkasumatti jedheeraa difeensi godhaan ture jechuudhaani nama jibbaa akka waa wayii isiirraallee qabu akkan hin taane itti himuu barbaadetanii yeroo hedduu isii jajjabeessaa ture jalqabaa kaasee gaafa siin mana Abiibaa geessitu gaafa namni ijoollee itti duulan viidiyoon hojjedhe Abiibaan badiin qabdu Mubaarakee maannoo intalli badiin qabdu jedheen viidiyoo hojjedhe jechuudha. Innaa namoonni immoo gamaaf gamanaa dhakaa darbatantu jiran. Asiin ka'i sobumarra kaa'i balleessi asiin bakka kana raqee asiin akkana godhi kan jedhanus immoo jiru jechuudha. Warri kun akka dhaabbatan asumaan nan akeekkachiisa faayidaa hin qabu waan ta'eef warroonni Mubaarakeen jibbitanis akka dhuunfaa keessanitti jibbaatii garuu ijoollee walitti noofinaa isii tokkoon kana godhin jedhinaa isin beekna nun dhageessu seetan malee isin dhageenya nuti maqaa keessa sanaan gaafa Mubaarak kaase baynarraa maqaa keessa waameen himan waan sodaa tokkoon qabu likkiisitti himan dhugaa rabbii isii jala deemtee abshir ayizoo jettu likkiisitti himan kan walitti rattu maqaa kee waamaan sodaan qabu kaan hin beekta wallahi billaa isaa ilal dhugaa dhuba walitti himna warra jala deemtee asii dubbii kaasuufi jettu maqaa kee waameen sitti himan Mubaarakiin ofirraa baasee Mubaarakiin natti himan garuu waan an beeku jira waan ta'eef hin jedhe jechuudha. Warra asii fachi isiidhaanis ka'e akkas godhi isiidhaanis irra ka'e akkas godhi warra jedhu kana maqaa baaseen sitti himaan an duruu maqaa baasee gaafate waa balleessee sitti himaa ture likkii kee jechuudha sanamna shimulu yaasa'u likkii sitti hima garuu gara nageenyaatti furuu fi Mubaarakii waan nanatti miqabaa ragaalee garaagaraa jechuudha. Gaafa akkana jedhu qaamni waamu hundi of shakka jechuudha. Gaafa dhugaasitti ma jedhu qaamni waamu hundi of shakka. Tarii namoota lama sadii beekaa tarii 50 beekuu danda'a jechuudha. Mirga isaati. Kawaa'i hunda isaa kana nuuf hirkaa qabu jechuu barbaadetan kan itti jabaadhu jedhu warra sana ilaala. Mubaarakiin namni jibbuu dandeessaa namni jaallachuu dandeessa. Mirga guutuu qabda. Badii qabaa balleessuu dandeessa akka dhuunfaa keetiitti itti deemuu dandeessa. Garuu nama tokko jala teessee tuuggamu sirrii miti. Nama walitti buusuuf hojjechuun sirrii miti. Eenyuyyuu abaluu hin barbaachisu jechuudha. Eenyuyyuu
inni dabalataa akkas jechuudha. Harka amma dhaamu hin darba yeroon kunis guyyaa lama owweetti darba jechuudha. Guyyaa lama inni owwaa hin darba garuu daangaan darbinaa jechuudha barbaadeetan intaras kakaaftanii mubaarikiin akkana jedhi birriin irraa qaba jedhi waan isin hin qabne yookaan warqii akkas jedhi sirrii miti jechuudha. Sirrii miti jabaadhu akkas jedhi mucaan illee durba jedhanii dogoggorsuuni sirrii miti jennee tamanna jechuudha. Ragaaleen maaltu jira kan jedhu itti deemuuf deemu. Okay, share argullat. ለማንኛውም አቦ ሙባረክ አነፋ አቻ ሳጅራ አዶርሲሰን አኔ ሙባረክቲ ወንተኔሙ namni si dorsisu an suusii dubbii wayin qabnu nuti dhugaa namatti himne deemna sistaw lekkii sitti himna abbaa fedhe dantaan qabnu nuti dantaan qabnu achi yoo si dorsisanis dorsifamuu dandeessa rakkoon hin jiru jechuudha. Rakkoon hin jiru. Achi haasoftee bilbilaan biiz mashguuloof gootee. Dhimma hojii banaa saara malee dhimma dorsisaa maaloo miti. Amma dhiifamaa wajjin. Jechuudha oofee teessaa amma siin jedhan hin beekne mitiire. Ragoota sana fidu. Rakkisaadha jechuudha. Bilbila mucattii karaa masanjarii naa ergi nan bilbilaa fi haqa wanti hin jirtu karaa masanjarii bilbile. Ragoota fidu. Bilbilii fidi asumti bilbilii. Asumti bilbilii kottu edin. Waa'ee dhufu fidachuu dhiisuu keetinni ragoota fidu. Okay, bilbila ishee naa ergi ragaana dhufanu maaltu jira waan jiru kan walii ilaallu ta'a ijoollee akkasiin dhuftu waamicha nu godhaa fi wuddinaa isa kabbaraachuu naa isa waddadaachuu irra ga'a maariiffatte yeroo keessa isinii buusa maariiffa abshiraa keessa isinii buusa. Namoota ragaa dura qo'i isiidhaafan bilbila ragaa dura ragaa duddubbasii eeyyama jechuun hin dhuftamu akkamii yoo isin lakki abbaan dhimmaa lama mana isaatti hin dubbatatu an nama sii cabsoo osoo hin taane nama sii deeggaru. Ani ammayyuu nama sii deeggaru raayiti. Ilaa quba qabaadha. Arrafamuu hin qabdu. Eheeno. Arrafamuu hin qabdu nama amanu keessaati ammallee. Lakkoofsa siinaa ergaa masanjiraan. Lakkoofsa siinaa ergaa masanjiraanii kan namaatii hin dubbisee ture. Komaandar lakkoofsa ishee naa ergaa nan bilbilaaf. Anqaama isii deeggaru keessaa tokko ammallee arrafamuu hin qabdu jedhee nama amanu keessaa nama keessaa amma wanaatti. Nama xiqqeeffamuu hin qabdu arrafamuu hin qabdu jedhee amanu raayyaa. Okay, nama tokko ollaa galchitaa mubee modii tara qabda miti? Fadilaa nama jedhu ollaa galchitaa? Okay, qoy nan barbaadadha. Argattee tanatti fakkaata piroofaayilii kee argeen kee Fadilaa. Moo nama biraati piroofaayiluma keen argee kee garuu. Piroofaayilii keen argee kee. Okay, simiti nama biraati. Okay, sorry, dogoggora. Bilbila ishee karaa masanjaraa naaf ergaa'uu danda'an. Mubaarikii ina kaa doorsisu. Ina kana mubaarikii doorsisu. Ini mubaarikii ina kaa doorsisu. Okay. Bilbila ishee maal innaan ergamu? Qoy dawwaleen namarraa fudha. Maa mubaarikiin kadhadhama. Nan bilbilaa fi waamicha nan godhaa fi qo'aa bilbila isheen fudha. Bilbila isheen fudha qo'aa. Namoonni jala jirtan immoo taap godhaa. Dhimmichi xiqqoo isin waan inni ilaallatu natti hin fakkaattu. Toofiqii abaaboo darbaadhaa ta'uu gidee obsi. Pirezidaantii Maammee Galchii Mubaarik Galchii pirezidaantii Maammee Galchii jedhaa jiru galchi modii tarasii kenneera. Sirreera miti modii sarri. Modii tarasii deebiseera arraaf garuu nama waa arrabsu waa kuchisiisu waan ta'eef arraban barbaannu kunoo modii tarasirra kaa'e. Pirezidaantiin Maammee lemaanninyaa'um nama sagginaaloo Maammee. Badaasii waliin galu garuu galatoo bisiin jechuun barbaada akkamitti yoo jette bakka galatoo bisiin jechuun barbaada maaliif keessa deemee kana sana jechuun barbaadu namaaf bilbilamma
bilbila mucayyoon fudhaa. Ilaa waan ragaa jirutu jira bee. Bilbila mucayyoon fudhaa naaf ibsaa. Waayisaapiin hin bilbilinaa ishii. Waayisaapiin hin bilbilinaa ijoolleen keenya waayisaapiin hin bilbilinaa isin argaan jira. Ishii gifti. Waayisaapiin bilbilin cufamuu dideera. Cufi rabbi jedhi. Salphanne ka. Cufamuu didee bar bilbilli. Maa akkamittan cufa bilbilinaa cufamuu didee. In bilbili waayisaapiidhaan gifti naa cufamuu didee bilbilli. Ijoollee keenya si'oon. Maa akkamittan cufa gaa'e. Yuutiin Aboo Mubaarik waayisaapiin gaggabeena jalaa hafee bar natti bilbilanii sagaleen koo jira himee yeroo tokko irraa baasii dubbadhu mube. Himee natti dubbadhu mube. Mubaarik yeroo tokko naan jedhi. Miyuutii irraa baasii. Yeroo tokko sagalee na dhageessisi himee. Waayisaapiin irratti bilbilaan qabee hafee cufeennaan. Hanaan na jala jirtan ijoollee hanaanii fi modii sarree imaan ajjala jirtu miti yoo namni xiqqoo namni ramshaa kaase namni bakkee xiqqoo lutti seene ramshaa kaase tagaagazu isin miti sagalee Mubaarik dhaga'uu ilaaluufan malee Mubaarik yeroo tokko naan jedhi meemiyuuti irraa baasii. Waayisaapiin irra bilbilamee hin cufanne garuu cufanaa cufamuu didee okay. Lakkoofsi isheenaa kenname ammaaf cufaa jira. Sheer itti godhaa isittillee sheer godhaa. Isittillee sheer godhaa. Mubaarik bakka bilbila dhiisi way. Hay dhiisi bakka bilbila gaa. As jirti orgalchaa kaburi taroo sira jala jiraatti orgalchaa iluun yaa dibbar eenyu gaddaa laayif goolii gaddaa waan iluun darbu kana eenyu giifti gaalaarii keessa seene fakkaatamu akkamii achi Mubaarikii kennemu iluu Mubaarikitti waan kennin iluu Mubaarikitti waan kennin laayif goolii gadi hindaatu Mubaarikitti waan kennitu saayibanni ulee ta'e barakaa dhufanii pirezidaantii maammee taane bar pirezidaantii maammee taane gabbaree ba'a namni manatti gabbaree ba'a Mubaarikitti kennuu dhiisaatti dura laayif goolii konaa guutaa eheeno. Wallahi billahi sirri miti xiqqaadha amma pirezidaantii maammee mana galame gabbarame baama jechuudha. Gabbaruu qabdan mana kana gaafa dhuftan. Minoonaa jechuun onnaante donqoo oroochi. Ilus immoo keessa hin jirtu sana labsaa jiru kana keessa. Amma mana pirezidaantii maammeetti gibirii gabbartee baata jechuudha ol galtee. Gatii ol galtee hin gabbartee. Okay. Eshi kabajamoo. Eshi dhiifama wajjin sagalee kee dhagaan ture inni jiitaa. Oo sodaatti maal gocha no waasi gaafan namni bilbilaan si asfaraarraa taanaan obboleessu asfaraarraa yoo sodaatti maabbiis ni goota. Wallaahi dhimma adda addaati warra balqaabaa dhimma adda addaati. Wanta sodaatu bilbilaan maandula asfaraarraa obboleessu amma kana godhi. Abbaan dhimmaan numne miti. Bilbila na ergi bilbila cufaadha bilbila na ergisa sirri.
Si ergeera. Naan ergine. Wala balqaabaa si ergeera. No, bilbila naan ergine Mubaarak. Naan ergine bilbila. Bilbila haaraa qabataa jirti garuu kan isin irratti hin siimes koolte sana naa ergee. Naa iskooltee ta'uu dheeraa jirti. Isuma. Masanjariidhaan ergi. Si ergeen kee. Maaliif taappiin goota dhugaayis? Masanjara kee jalan jira kunoo lalaayikisii godhe la. Masanjara kee jalan jira bara. Dhaggeeffadhu waan sitti hima. Akka silaa kunoo. Akka siluu koo. Dhaggeeffadhu. Eeyyee cufaadha akka gootu. Atamma dirqamaa miti fiduun. Mana tokkummaan naqinii jedhanii koomentiitti barreessaa turan. Dhageesse. Mana tokkummaan naqin jedhanii koomentiitti irratti barreessaa turan. Akkaawuntii jijjiiratanii. Bilbilanis mucaa zabaa turan. Bilbilanii yoo raabaasan. Ragoota. Dhageesse. Warqii koo. Warri naqin jedhu sun jechuun waan dhugaan taane tokkoon maqaasii balleessuu yaadaare warri naqin jedhu sun jechuun oo dhugaan taane oo siin dhugaan qabaanne sitti duulee milkaa'aa dhugaa. Maaltu maqaan nama tokko dheengada saamee jechuun gaaffiinsi qaba warri fakkeenyaa fi namni naqinii mana tokkummaa jedhamu mucaa sana nama deeggaraa ture dhanga yoonaatti warri naqin jedhu kun hin milkaa'are jechuun hin milkaa akka yaadutti yaada isaa galmaan hin gaare. Amma warri naqin jedhu suni fakkeenyaaf nama intala kana amma wanaatti sappoortisii godhaa jirudha. Dogoggoran qabdu giiftii keenya namni si arrabsuu hin qabu nama jedhaanii jiru kaleessallee mana si galee argaa jirtu yoo ta'e jechuudha. Inna oo dhufte waamicha goonaa jechuudha ani qobaatti ragaatti baasuu danda'a bara ragaa qobaan barbaadu waamicha godhaaf. Amma ragaa naa fuudhati. Uummata koomentii wajjiniini uummata wajjin ragicha naa fuudhi. Okay, ishee namni wayii tokkummaa nuu jedhaa namni muraasni wayii raqaati neenna Mubaarak Daqiiqaa muraasa biratti tapha wayii fan jedhe. Ragaan isa dhufu ammasitti ijoolleen ragooleen nuti qaba jettu nuyi madhuuti nu waami ragooleen qaba jettu waammattu yoo jiraate bilbilaanis ta'e waammadhu karaa feeteen baatee jirti jedhaa jiru laayivii irraa baatee jirti jedhaa jiru okay thank you akkasiin dhuftu itti maa ani yeroo hunda nama sappoortisii godhaa ture nama dhugaa qabda jedhaa ture guyyaa tokko isiidhuma biratta isiitti maa jalqabaa kaasee nama tumsaa turedha mucaa kana ammallee nan tumsa arraffamuun qabdu jedhee nama amanurraati anammallee jechuudha arraffamuun qabdu jedhee nama amanurraati garuu dhugaaneessaa barbaaduun dirqama dhugaaneessaa barbaaduun dirqama ragaan maqaana balleessaa akkasii ragaan maaltu jira waan jedhu kan waliin ilaallu ta'a hundumtu keessanuu taappii godhaa ka taappiin kuma dhibbayyuun seenne yaazaazina baasetti dhaadhitu sheeritti godhaati eelaami akkaawuntii siin beekitaa ol galchi yoo siin jiraatte mana cufteetti jedhaa jiru waan ta'eefi